أقول وهم يجي له أقول جهدي ألواني برباد كان أقول يا أبو ليزو إيه سجرتات ما أعرف كتجيني بقى دينجر وينجر هو بقى دينجر ما بقى دينجر أو رجال كان تبغاني أما بقى نزيرو نبيتا ينجر هم بقى دينجر فيه يو دين ولا هذا اللي يقول هذا بقى دينجر أو ثم ما مداني كنا مال قول وتيمنا جيز كنا مال قولن جلا هو جلا مراته كله هو تغلا ليه نام أبوه وجيني كده بس إذا سي كنا قريه چورا مجاب قدرة كتير تروفه أنا يا حبيبي بقول أنا نبي كمل بيني ما بيشين كذي تمور بس يا أبو ليزو يمي قران جبادني مجاني جارتي ساكنة تكونو ورا بس جي نو مفيا كنا خيدرو في قادي مي معلومة تقوله مالين الرأينا دوا وانا تقوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتو تغينا أكم نجاجر تاني جنة أرلليكا وما قد أدنى سنتيبنه وأنا ما تنتظركوا واني ماني في واني سلا ولا جتا نما أنا ما وادي كورن بينو Mucharre bude wale sun mal sinjet. Bude wale no male kore jusan me reti kamera kai fi ago jirtana fakat. मैं कोई Wanta na rasu suite ani na rasu. मैं कोई चा नहीं रही रोनी देमसार Kawale lumana to ni nakai ya bule zo nagani biraje zo jira. لا سيد لا लो كباس है मिस्रानो Nabi zo dadu. आ जाए أنا على كوسي اللي دولة سن مياس Ega sina minda wale o kai samale. إيه تاو تو ده كنا Ita kali to. نموي دي مسيجي لان Inde ki pada sakali to gas. تلخا ديوس أو سامي نما خليني كده برا Hello ألو hello إيه نبوت واني كده رجع ها واني كده رجع لقى جيتان يمين ما بيجي تريدي Wani sinjo ine gai saji. وين يمين ما بيجي تريدي Ayeki. يجوني मला ते पण असं रात्री वाजली वाले मामले वांदे दिली إيه वच्ची जिरे आणि वा हिंदो बाले खाला कोण गला वाम फिरा दिलो को गला वाम फिरा يساو वर्षन वाम फिरा दिली محمد سي كنا كده ما अब्बाम करे आगो वाम में भी ले लो आको हिंदी अलवानी बर्बाद खाना हो गई يا أبو ليزو إيه سجرتات Ma har katajinne. बक्का दिन जिर वेल जिर हो बक्का दिन जिर वाला बाग दिन और रजा का तुमकानी أما بقى نزيرو نبيتا हिंदी हम बक्का जिर पे यो दिन को ना हाजारी जीव रो बक्का नहीं अब तुम मा मदांगी Gana mal ko utimna jeji. كنا مال قولن गला मराठे कुल्ला होता गला ले लो नाम में अबे वो जिंदगी का बस Abadan إذا سي كنا قريه چورا مجاب قدرة كتير تروفه انا يا حبيبي بقول انا نبي كمل بيني ما بيشين كذي تمور بس يا أبو ليزو يمي قران جبادني مجاني جارتي ساكنة تكونو ورا بس جي نو مفيا كنا خيدرو في قادي مي معلومة تقوله مالين الرأينا دوا وانا تقوله गुरुवार उधर ये तो हो रही गाना गाना होता था गाना उठे ही थी हाँ और नहीं बता कुछ कितने नंबर का था لا إله Kufirat. Milo Tennis. Stop ko dito meraban. يا سلام يا سلام يا سلام Nyunin beedo sagale. nama wadaati maaltu beeka takkaas nama sagalee kana namichi sagalee furtu ta'uu na garnees Yaara ge. yaani ati Waan si mo dage. Inni waan fedhe aju. Immoo leellummaa mana kanatti seeni yoo tanama alaaf Kana ammoo tanatti haasa'uudhaan asitti ana sinna waan inni jechaa jiru inni waan firaajuu miti waan inni jechaa jiru dhageessu awwayin san beekaan san jecha namaatii miti qaliinan irraa isa gaa hawaasni Amma godhe waan aggisi arge hakki sina goot akka nama gartee hamaama oowwitu amma sagaraa oowwitu banamte akkasitti oowwi tokko asin ol yaa si galee
giseen isii ayyaan arge fuulli isii kun na rifachiisa qaama kana guutuu qoree na baasa garuu yeroo ishee agarte malee yeroo nagaan kaan jiraachuu jiraamisa obboleessu aniin kun maan taane nagumni maraate naan jettan malee taa'umtiin jiraame kun la akkamini beekta namaatu akka ati leelloo jibbitu waa sitti godhe mee yaadadhu bakka dalegaatti namni waa si wajji nyaatee jira. amboo aniin ganama kana nyaadde Daawwattoota keenya akkuma isin dhageessan bilbilaan isaan dura nurra dawwalee ture nuti lakkoofsa haaraa ta'uusaa agarraan jalaan kaasne eegasii mee namni kun shakkiidhaaf shakkineetuma kaameeraa banannee kaameerratti eegasii deebisnee fi miseejidhaan ammas nutti dhaalatee ture nu barreesse isin beekaa bakka isin jirtan isin beekaa isin dhufaa jiraa miseejidhaan nu barreesse. Nama kana ofirraa adda baafachuu qabna. Daawwattoonni kan wajjin dhaggeeffatuu qaba waan inni jiru kana jenneeti kaameraa bannee kaameraa irra dawwallee yeroo irra dawwallu akkuma biyyan san ta'e kunoo namichi akka inni leelloo jibbee leelloodhaan adda ba'an yookaan jireenyuma isaanii isaan wajjin gammadanii wajjin jiraachaa jiran kanaatu naaf hin taane kanaafin anaa akkana godhe anaatu akkana godhe ganaa hin dhiisu hanga inni gartee maraatee carqii facaasee gaaratti bahu yookaan magaalaa keessa deemu dhiisuuf hin taa'u amma ammaatu bakka jirtan ati nama maddii jirtu wajjin bakka jirtan waan hin beekuuf isin dhufaa jiraan wajjin. haada mormatti isin gaa'etiin isin kana sodaattaa reet waan fedhe ajuu boon annama nurra raamneeti waan fedhe ajuu amma inni jechuun gisee leelloo maddii hin jirre nagaa qaba yeroo leelloo achi dhufte immoo gidaarri kun yoo dura jiraate laa itti gadhiisa. Isin galee maaliif ni beekta? Amma nama bakka dalagaatti leelloon jalqaba yeroo gaafate leelloon bakka dalagaatti namni qabeenatti fideedha. Isaa mataan dhoowwee gartee wanni ta'u jiru kana. Yeroo dhufu anuma baqatu eegaleeti. Halaas duuba san jechuun maali? Bakka dalagaatti namni akka saahibaatti dhufee nyaata yeroo laaqanaa san dhufee wajjin nyaatee san keessatti waa mukuuf hin mala yookaan gartee akka shittootti illee ta'u waa itti godhuun mala akkuma inni jaartisaa sana jibbee gargar bahu. Xayya baay'ee jaartisaa sana akka inni jibbee addaan bahu yoo godhe jaartisaa sana fuudhuu deemu akkam godhuu deemu. Inni amma inni rakkoon qabu ani leelummaan itti ol isheen ija inni waan fedhaati. ta'uun natti ol hin seenii yoo Rakkoon isaa kana rakkoon. angigee isiin ol seente na dhagee gizee isiin ol seente as keessa jiraadhu mana kaan jiraadhus gizee isiin ol seente qaamni kun akka ibidda nama gidaarri kun hundi na guba akka nama mana goda daabboodha roowwaa keessa seenee akkasiin tattaabbalee jiru fuulli isii taatu akkasiin na baareedha iyyee kara meeqaan hin dandaari'an Halkan akkamsi godha yeroo raftu. yoo isiin as rafte nachi irra faamire kalaas barnagee akkasitti. Daawwattoota keenya nyaatu jennaan halgaddaati deengaddaa achi dabarteeti nyaanne faragaasaa halee fi kana viidiyoolee waraabuu dhiisnee hin dhaqqabne akkuma geessine jenne akkuma sanis geessuu dadhabnee bakka dadhabne amma tarraadhumaa fallee yoo simatti jiraate Baratiisi wajji nyaaddu jetta. inuu san dura Wajji nyaachuun san fedhu. dura dhaabee irraati san dura numaa gartee eenyu akka gartee mucaa kana akkana godhe fala wallaalee harka waliin maratee taa'u jiru naafileen miseejiin nu barreessa hagaa haga barbaadaa mire nama miseejiin barreessa kana dhiiroo isa ta'uu shakkeeti akkasitti dawwalee jechuudha miseejiin ammaan nu jaa bakka isin jettan nin beeka waan ta'eef gana isin dhufaa jira waan nu jeenutti dhaateef namni nuti hin beekne haa gartee miseejiin akkana nu jiru kun jennee gaammaa tanatulleen lafa kaanee viidiyoo kaameraa shakkalannee akkasitti isin fuulduratti irratti dawwallee jechuudha. Yeroo irratti dawwallu isuma akkasumatti nuti dhaadate. Ganaan haadaan fannisee gaara keessa gartee akka inni maraatee fiigu taasisaa. Jeetti dhaadate jechuudha. Nama kana eenyu akka isaa hin beekne lakkoofsa kun garuu lakkoofsa amma harkaa qabnu kana yoo jijjiirrachuu baate irratti deebisnee ni kadhannaan bakka inni jiru. Yoo bakka inni jiru beekee dhufee walumaan nu haa galaafatu rakkoon qabu. Isuma san baruun barbaada waan ta'eef haga danda'u nan hordofaa haga danda'u jalan deema. Anis yoo rabbiin haa laaffise inshaallah
isinillee mee falli yoo isin maddii jiraate maal akkaan godhuu qabu koomentii jalatti na barreessa. Fincaana. Ni fichaana? Fichaan maal dhuytee maal nyaatee dhuytee ni fichaana ijaa waggaan beeltee hotuunis. Waan inni ni fichaana juun beeku sanuu kunoo nyaata nyaaddu kadhannee dadhabne hayyee gizuma fayyaa fakkeenyaaf an amma nyaata lukkuu ruuza xabbasame kana agartee foonii wajjin akkasitti yoo numa nyaate jee qadaa guyyaa har'aatiin akkasitti itti fide guututti funyaan qabatiin bira ta'a. Nyaata akkasii sana aanuu takkaa nyaateen beeku maallaqa gaariidhaan bitee sanuu funyaan qabatiin bira ta'a yaa